بسم الله الرحمن الرحيم كبجمتو تبليوان كيا لينكي أنا سيني إرجع جرين كيسن إرّا ولا لي جتني لينكين إرّا ولا على ممال جنانين درسو لينكي تجوبا قدير كتني كنوا لينكي تكنا يو إن كتي سيني به أسمعك فلا لانتي كأكن أولار كيسا ده كنا جرا فيديو كنوا يو إن كنا ترى أولار كيسا تيكو إذا أكتر جرا أما بوتمان بوتو ترى في يدهم يو بربادم كنوا منو تناركتهم menu tan kono bota barun demte sentu tan isi gadir kuta barnoonni heddu as keessa jiru kun hatta barnoonni garee sumayyota bilalota tv garee biraatti baratamulle baay'ee asirra jira ka waggaa shanaffa kana barannelle asirra argattan fakkeenyaaf seenaa rasuulaa keessa ka waggaa meeqaffaa irraa barannetu jira waggaa 5 waggaa 6 jala ka kaloo jechuu fakkeenyaaf akkasitti irraa argattan kun dhumarratti lakkoofsa kana dhahaa deemtan lakkoofsa tokko lama sadi adada isinii dhufee jedhuun haala kanaan gadi yoo isin tuytan akkasitti isinii dhufa kunoodha akkasitti isinii dhufa yoo inni akkatti dhufe akkatti dhiisin akkan ol harkisaa xiqqoo isin da kana jedha kunoo fakkeenyaaf amma seenaa rasuulaa tokko irraa aga 5 jedhaa xammallee duuba deebitanii qabxii san gadi tuytanii haala kanaan irraa fayyadamtan yookaan bakka manaa kana gadi dhoytan bakka mana fakkaattu san kuno kanatti isinii dhufa okay walii galle akkasitti itti fayyadama baay'ee barnoota hedduutu asirra jira barnoonni hedduun ka waggoota hedduu barataatiin turtanii akka garee sumayyootaa fi bilaalotaatti illee akkasuma garee hidaayaa ani dhuunfaan barsiisuutti illee waa hedduutu asirra argatama akkanatti itti fayyadama yoo inni fakkeenyaaf garee gubbaarratti isinii ergamaa miti akkatti roitan irratti erga kana akkatti dhiiftan ol harkiftan xiqqoo isii garooli kun akkanatti dhufu eegasii gubbaa gadi rukuttanii asumarratti dhageessan galatooma